Ashamaa daawwattoota Oromoon akkam jirtu har'allee barnoota ajaa'ibaatiin walitti deebinee jira. Yuutuubiin seera bareedaa fi akkasumallee seetiingii ajaa'ibaa nu gadi dhiisee jira. Keessaafuu namoonni amma yuutuubii hojjetuuf yaada qabdan jechuudha. Seetiingii bareedaa ajaa'ibaa isiniif qabatee dhufe. Akkuma beekamu yuutuubii irratti daladdanii eega sa'aatii 1000 guuttatanii akkasumallee sabiskiraayibii 1000 akka guuttattan boodan gara monetization guuttatuutti deemtanii jechuudha. Seera isaa eega guuttan boodan achirratti namoota baay'ee jechuudha kan kuffisu viidiyoolee akkasiisaniif jechuudha. Seetiingii bu'aa guddaa kan qabu jechuudha. Kan amma yuutuubiin gadi dhiise kana seetiingii kanaan wal isin barsiisa. Namoonni haaraa taatan sabiskiraayib godhuudhaan maatii keenyatti dabalamaan isiniin jedha daawwattoota kiyya. Seetiingii kana sirreeffatuuf jalqaba irratti Google Chrome keessan keessa seentan jechuudha. Ani amma kompiitara irratti isin argisiisaa jira. Namoonni bilbila fayyadamtan jechuudha. Mataa gubbaa iddoo kanarratti cuqaastanii jechuudha. Sana booda jala kanatti desktop site sanduuqni jettu isiniif baachuudha. Sanduuqa san keessatti raayitii gootanii haala kanaan bal'ifatu hin dagatinaa jechuudha. YouTube Studio Google Chrome seenuu ni beektan jedhee yaada daawwattoota kiyya. Namoonni YouTube Studio keessan keessa seenuu hin beekne haala saniin seenuu ni dandeessan jechuudha daawwattoota kiyya. Amma YouTube Studio Google Chrome keessan jira. Namoonni baay'een seenuu ni beektan jedhee yaadaa jechuudha daawwattoota kiyya. YouTube Studio Google Chrome keessan keessa eega seentanii daawwattoota kiyya asirratti illee gaa fuula kanarratti wantoota adda addaatu jira. Kanallee tokkoon isaa kan waliin barannuta jechuudha daawwattoota kiyya. Koo beekamu bilbila irratti haala kanaan maqaan isiniif hin baasu jechuudha. Tuquma kana mallattuma kanaatu asirra jira jechuudha. Isheen gubbaa kun haala kanaan daashboordii jedhamti. Kun hundinuu gaa adda addaan hojii qabu. Isa kana seetiingilee kana tokkoon isa gara fuulduratti kan waliin barannu jechuudha daawwattoota kiyya. Har'aaf kan isiniif qabadee dhufe seetiingiin haaraan inni fide kun maali kan jedhu illee isin argisiisa. Viidiyoo yeroo upload goonu seetiingilee tokko nuuf dabala jechuudha. Seetiingii san amma viidiyoo wayii upload godhee isin argisiisa. Akkuma beekamu tuqaa kanarra cuqaastanii viidiyoo keessan upload gootu select file iddoo jedhurra ni cuqaastu. Sana boodan bilbila irra illee taate haaluma kanaan isiniif fida jechuudha daawwattoota kiyya. As keessa viidiyoo isin barbaachisu tokko ni fudhattu jechuudha. Haala kanaan yeroo gaalaarii keessan keessa teessise viidiyoo isin barbaachisu tokko ni fudhattu. Anammaaf isuma kana fudhadhu jechuudha daawwattoota kiyya. Haala kanaan viidiyoon amma upload taa jira jechuudha. Haala isin argitan kanaan amma gama gadii kanaan jechuudha lakkaayaa jira jechuudha daawwattoota kiyya. Speediidhaan lakkaa jira. Haala kanaan namoonni yuutuubii keessan irratti viidiyoo poostii godhuu hin beekne jechuudha. YouTube Studio Google Chrome keessan seera qabeessa waan ta'eef haala kanaan upload godhuu ni dandeessu jechuudha daawwattoota kiyya. Sana booda asirratti taayitila mata duree viidiyoo keessanii ni barreessanii jechuudha. Waan keessaniin ibsitan jechuudha. Taayitili iddoo jedhu kanarratti waan viidiyoo keessaniin ibsitan mata duree asirratti ni barreeffattu. Jala kanatti illee description box bakka jedhu irratti jechuudha. Descriptionii waa'ee viidiyoo keessanii ibsu bal'inaan jecha qubee 5000 isiniif kenna jechuudha. Asirratti qubee 5000 kan hin caalle jecha bal'aadha. Qubee 5000 jechuun asirratti viidiyoo keessan bal'inaan ibsu ni dandeessan jechuudha afaan barbaadaniini. Asirratti illee taampiliin irra kaattan jechuudha. Suuraa fuuldura viidiyoo keessanitti bahee mul'atu asin irra kaayyattu. Seetiingilee isa boodaa kan ammoo amma fidee jira jechuudha. Kana isin barsiisee ture dhiyootana fidee isin barsiisee ture. Taampiliina osoo isin ufiin hin dalagin ufuma isaaniitiin jechuudha. Kan yuutuubiin dalagee ufumaan isirra kaa'utu jira. Isa sana akkaataa irra kaattan immoo viidiyoo dalageetiin ture jechuudha. Jala kanaan jechuudha show more iddoo jedhu kana cuqaastanii jechuudha gara gadi deemtu jechuudha. Seetiingiin haaraan amma dhufe jechuudha. Kunoo asirratti jechuudha daawwattoota kiyya amazing setting jechuudha. Seetiingii ajaa'ibsiisatti jechuudha daawwattoota kiyya. Kanaafuu kunoo seetiingii kana jechuudha kan inni fide seetiingii kana duraan hin qabu jechuudha daawwattoota kiyya. Seetiingiin kun maali jettanii yoo na gaafatan gabaabdumatti agar afaan oromootti gabaabseetuma yoo isinitti himu waan namni tokko hin haasayin ufii akka namni sun haasayetti gootanii jechuudha kan viidiyoo irraa daladan jechuudha. Fakkeenyan isinii godha amma akkuma beekamu sooshaal miidiyaan baay'ee babal'atee jira jechuudha. Keessaafuu teekinooloojiin baay'ee guddatee jira. Jecha sagalee takkittiin jechuudha yookaan barreeffama sarara tokkootiin viidiyoo daqiiqaa 10 viidiyoo daqiiqaa 20 hojjetuu ni danda'ama jechuudha. Keessaafuu yuutuubaroonni gurguddaan jechuudha warreen afaan ingiliffaatii fi afaan adda addaatiin afaan addunyaatiin kan hojjetan irra guddaan jechuudha kan isaan hojjetaniin jechuudha AI'n hojjetan jechuudha. Walumaa galatti viidiyoo AI'n yoo kan hojjetan tahe jechuudha noo jedhaati bira darbaa nuun jedha jechuudha. Yoommoo ufii keessanii kontaaktii mataa keessanii kan sagalee keessan orjinaala ta'e akkasumallee sagalee maahiriyyaa keessanillee intervii wal gootan haa ta'u muuziqaa itti amantan kan yookaan namoota beektanillee haa ta'u kan walumaa galatti kan dhugumaan orjinaala afaan namaatii bahe yoo ta'e noo jettanii bira darbitu jechuudha. Isinii galee miti noo jettanii bira darbitu. Sagaleen kiyya sagalee orjinaala sagalee AI'n hojjetame miti waan ta'eef jechuudha noo jettanii bira darbitu jechuudha. Yoommoo fakkeenyaaf akka amma Abiyyi fa'aa taphachiisan kana Jawaar fa'aa taphachiisan walaasofsiisan kan argitanii miti yoo haala kana viidiyoo fakkeenyaaf
barreeffamaan waan isin barreessan gara viidiyootti jijjiirame san taate maal gootanii yes jettanii bira darbitu jechuudha. Miidhaan isaa maali faayidaan isaa maali ka jedhuun isinitti hima. Keessafuu ijoolleen amma yuutuubii hojjetuuf karoora qabdanii fi yaada qabdanii fi akkasumallee yuutuubii hojjetaa jirtan kan seera isaa hin guuttatin yeroo monetization guuttan saa 4,000 guuttanii akkasumallee subscribe 1,000 takka guuttatanii gara maallaqa lakkaa'utti deemtan jechuudha. Seera isaa gara monetization guusuutti deemtan yoo fakkeenya viidiyoon keessan kan AI kanaan hojjetame isin immoo no jettanii bira darbitan ta'e monetization guutuu hin dandeessan 100% guutuu hin dandeessan jechuudha. Tasumallee maaliif viidiyoon keessan originaalaa miti nama biraattu haasa'e waan namni biraa fakkeenya waan namni hin dubbatini akka namni sun dubbatee gootanii AI fayyadamtanii daladdan waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu maal godhuu qabdanii yoo viidiyoon keessan originaalaa ta'e jechuudha yookaan wanuma dhugaan namni sun haasa'e ta'e jechuudha no ka jedhu kanarra kaatanii bira darbitan waan namni hin haasa'in immoo akka namni sun haasa'etti yoo itti fayyadamtan maal gootanii yes jettanii bira darbitanii jechuudha. Faayidaa guddaa qaba jechuudha daawwattoota kiyya. Fakkeenyaaf namoonni yuutuubii keessa hin beeknelleen viidiyoolee haala saniin hojjetee useetuma yes bakka jedhu kana irra kaa'eetuma yoo bira darbee booda monetization guutuu hin danda'u. Yuutuubiin kana beekee addaan baasee kana sirra kaa'eef jechuudha. Asirratti dubbistanii adda baafatuu ni dandeessu jechuudha daawwattoota kiyya. Kanaafuu haala salphaa ta'een jechuudha seera baay'ee bareedaadha itti fayyadamuu qabdu jechuudha. Akkuma beekamu yeroo ammaa kana teekinooloojiin babal'atu keessa darbee jechuudha. Barreeffama sarara takkaatiin viidiyoo dheeraa barbaadde hojjetuu dandeessa jechuudha. Irra hedduun maallaqaan kan hojjetamu viidiyoon akkasii jechuudha. Maallaqaan hojjetan malee kanaan bilaashaan hin hojjetan jechuudha. Yuutuubaroonni gurguddoon baay'ee yeroo ammaa kana keessafuu namni afaan Ingiliffaa perfektii haasa'u jechuudha. Viidiyoo itti cinqamee saa ofii gubee dalaguu dhiisee jira jechuudha. Barreeffama sarara takkittiin viidiyoo hamma barbaade dalagatuu danda'a jechuudha. Afaan beekuun immoo irratti dirqama waan ta'eef afaan yeroo jedhu afaan Oromootii fi afaan Amaaraatii miti afaan Oromiyaa yookaan Itoophiyaa keessatti dubbatamu waan gammaan argine sanii miti afaan gara fuulduratti yoo gara sanitti dabalame hin beeku jechuudha. Hanga ammatti afaan Itoophiyaa keessatti dubbatamu achitti hin argine gatii ta'eef isiniin jedhaa jira. Kanaafuu jechuudha daawwattoota kiyyaa baay'ee teekinooloojiin babal'atee jira. AI'n kun jechuudha waa baay'ee of keessatti qabatee jira. Akkasumallee gara fuulduratti illee bal'inaan kan isin barsiisu ta'a jechuudha. Waan isin ajaa'ibu waan isin gaafattan waan tokko waan isin hin deebifne hin qabu jechuudha. AI'n kun jechuudha. Fakkeenyaaf sammuu nama tolchee jama sammuu nam tolchee bakka namaa san bu'ee kan deebii isiniif deebisu jechuudha. Sooshaal miidiyaa gurguddaa kanneen akka yuutuubii kaampaanota akka feesbuukaa fi tiktaakaa fi waan kaampaanotuma gurguddaa addunyaa kana kan deebii isiniif deebisaa jiru. Fakkeenyaaf yeroo community isaanii qunnamtanii isin gaafii tokko waan tokko ripoortii godhuuf akkasumallee waan tokko himatuuf dhaqxan jechuudha. Kan deebii atattaman akkasitti isiniif deebisu ilma namaa hin ta'inaa jechuudha. Roobootii nam tolchee sammuu nama tolchee kanaa jechuudha. Maashinii qophaa'ee maashiniidha ka isin deebii isiniif deebisu jechuudha. Fakkeenyaaf yuutuubii yoo fayyadamne yeroo viidiyoo tokko dogongoraan waan san kan balleessinu ta'e yeroo duraatti maashiniin si qabee maashinii saniin wanti sun yoo qabamte ati gaafa iyyata galfatoo apply gootee iyyata galfattu sammuu ilma namaatiin taa'ee akkanaaf laalamu jettee gisee ati iyyata galfattu amma viidiyoon kan kee maashinii irraa gara namaatti siif laalamaa jira jedhee inni adda baasee sitti himaa jechuudha. So kanaafuu sammuun nama tolchee kun baay'ee kan isin ajaa'ibu daata addunyaa kanaaf wanni takka kan isaa harka hin jiru. Walaloo yoo na barreessi jetteen sakandii meeqa keessatti si barreessa fuula meeqa jechuudha. Mata duree ati itti kennatte irratti hundaa'eeti jechuudha. Kanaafuu bal'inaan gara fuulduratti isallee isin barsiisaa amma immoo toopikni isaa miti dirqama immoo viidiyoon kun isarratti waan hundaa'uuf isallee bal'inaan keessa isiniif ibsee jechuudha daawwattoota kiyya. Haala kanaan jechuudha viidiyoo keessan shakkii takka malee dadaddanii shakkii takka malee namoonni yuutuubii amma lafaa dhufaa jirtanillee akka seera isaa hin cabsinetti jechuudha viidiyoo yoo hojjettanii jiraatan haala kanaan jechuudha salphumatti monetization ta'uu baay'ee ni dandeessu jechuudha. Yoo dandeettii qabaattan AI illeen hojjetuu ni dandeessan. Viidiyoon AI hin hojjetamte monetization guutuu ni dandama ka jedhuuf immoo 100% ni dandama dhibbatti akka dandamu jara mureen isinitti hima jechuudha. Maaliif inumaa'u view gurguddoo ittiin argatanii jechuudha. Maaliif viidiyoo akka addunyaatti afaan addunyaatiin kan dalagamuuf waan ta'eef namoota hedduutu ilaala waan ta'eef jechuudha. Keessaafuu afaan Ingiliffaatiin wanni kun irra guddaan kan dalagamu viidiyoo akkasii jechuudha. Namoonni AI san fayyadamanii dalagaman dhugaa rabbii viewun isaanii waan si dhibu jechuudha. Za'a meeqa keessatti meeqa dhaqa dandeettii san qabaannaan ni dandama rakkoo tokko hin qabu daladdanii itti milkaa'uu ni dandeessu jechuudha daawwattoota kiyya. Kanaafuu yoo kan ofii keessanii taate noo jettanii bira darbuu hin dagatina. Yoo kan ofii keessanii hin haasa'i yookaan
fakkeenya mee fakkeenya tokkoon isinitti hima haasaa abiyyi Dr. Abiy Ahmad waan tokko yoo gara viidiyoo isaa san gara yuutuubii kanatti fiduu barbaadanii yoo waan san dhugumaan abiyyiin afaan isaatiin dubbatu ta'e rakkoo hin qabu as yeroo viidiyoo asirra geessan maal jettanii noo jettanii bira darbitan yoo waan san osoo inni afaan ofiitiin hin haasin namni sobeetuma isa san haasofsiise AI kana fayyadamee bifa barreeffamaatiin barreeffama san gara viidiyootti jijjiirsise haasofsiisu ta'e yes jettanii bira darbitanii jechuudha kun viidiyoo AI waan ta'eef jechuudha daawwattoota kiyya haala sanii sirriitti adda baafatanii itti fayyadamuu qabdu jechuudha daawwattoota kiyya barnoonni irra isiniif qabadee dhufillee kana fakkaata daawwattoota kiyya akka isinitti toluu fi akka waa irraa baratanillee abdii guutuu qaba jechuudha daawwattoota kiyya barnoota yuutuubii gara fuulduratti bal'inaan kan waliin barannu ta'a jechuudha barnoonni irra isiniif qabadee dhufe asumarratti kan goolabamu ta'a namoonni chaanala Oromaaniif haaraa ta'an subscribe godhaatii maatii keenyatti dabalamaan isiniin jedha viidiyoo yoo isinitti tole please like godhuu hin dagatina guyyaa guyyaan barnoonni nu gaddeefnu fi isaatiin akka isin dhaqqabu mallattoo notification irra kaa'uu hin dagatina bakka isiniif hin galiniif yaada keessan koomentii jalatti naaf barreessa yaada dabalataatii fi akkasumallee gaafii dabalataa yoo qabaattan telegram chaanala keenya join godhuu hin dagatina profaayiluma kana jala jira linkiin isaa jechuudha daawwattoota kiyya barnoonni irra isiniif qabadee dhufe asumarratti goolabamee jira barnoota itti aanuun hamma walitti deebinutti nagaa ta'a.